kadulatan kanaan jaanii salamaffaa kanaas haaluma saniin itti jirti fayyaan isii gaa naa deebi'aa jirti jechuu barbaadeeti. Asdeem gaa akkam godhattu asdeemin siin jee dawaateeti siin janii tokkorratti asdeebe kaa isa kana dheessita en ogu dawaadha gettaay geegee maal us dawaadha janii usii siin jee amma akkami dawaa keeti dawaa keeti bishaan kanaa soo dhugi dhugi kanaas dhugi bishaanuma oowwa kanarraa sii wayyaadha maal taate humaan taate tunis dawaa nuuf tawaatiif jirti inshaallah du'aa nu godhaa bakka jirtan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtu bakkuma jirtanii nageenya rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha arras deebinee jirra baga jiran as geenye alhamdulillah galanni kan rabbii guddaati. Isa geessan maalirra jirtan jechuun keessanii oolu yaaddoon keessanis guddaan kana ta'uunanis nus beenya jechuudha akkasuma nullee yaaddoo kanumarra jirra inshaallah alhamdulillah haala gaariirra deemaa jirra kara fayyaallee deemaa jirra jechuudha. Kanarraan ammoo wantoonni dhubees baay'ee jira wantoota nu dhubeerraa haasaa ooluun ammoo dhibdee teenya taqeessoo furachuudhaaf jabaannee hojjechuudhaan qabna dirqama sanitti jirra jechuudha. Inshaallah wanni irra geenye jirru tokko dawaa garagaraallee feerusaa guyyaarraa itti godhaati jirra. Waalee itti goonu kanallee kara fayyaa isiillee nu deebisaatuma deemaa jira alhamdulillah. Sanirraan ammoo dawaalee biroo dabalataan ammoo natti himanii ammallee fidee ganama kana illee itti godhaatiin jira yeroo sadi dawaan amma itti godhuu jirutu jira akkasuma bishaan tokkollee quraanatti qaraanii jechuudha jechuun fajirii dura kaan ka qaaman dhiqatanii fi dhuganillee natti kannanii jiranii kaanillee qaaman dhiqachiisee dhuguu qabdullee obaasaatiin jira. San qofa osoo hin taane dawa wantoota isii seene kuni haalota ija namaati waan jedhamuuf gartee dawaalee qorichoota adda addaatu jira qorichoota sanillee naaf ajajanii bibbitee kaanillee matattillee kaniin godhu jiru jira garatti kan dhuyidullee jira katti aarsa natti kannamee jira sanillee itti goggodhaatiin jira inshaallah khayriidha qorichoota kanammoo yeroo itti goggodhu raayii kara fayyaa isiittis naa deemaa jirti galanna kan rabbii guddaati alhamdulillah fayyaan gaa sababa malee sababa gaa wantoonni itti goggodhaa jiru kun sababa malee fayyaan rabbiitu fayyaa deebisaa jira. Inshaallah ammaan tana xiqqoo isiilleen naaf wayyaa keessa jirti gara fayyaadhaa isiilleen inshaallah alhamdulillah ammaan tana naa deebi'aa jirti gaa ni sababsanna malee fayyaan rabbiiti inshaallah nu fayyiti jechuu barbaadeeti rabbiin nu fayyisa inshaallah warri yaaddu ittanillee hedduu naaf galatoomaa ammallee yaada muraata keessa galmaan isin haa ga'udha. Dawaan sanoo maali jechuun hin ooltan dawaaleen gartee bibbitee amma isitti godhutti jiru ka isiin fayyaatti na harkachaa jirtu gama dhibdee isiitiin dawaaleen tunis dawaalee kunu ajajanii jechuudha naaf himanii anis bitee itti godhaa jiru jechuudha. Kuni kan ibiddaati kan itti aarsanii jechuu itti aarsi jedhanii naaf kennanii yoo isinitti mul'atu baate isinitti mul'isuulleedhaaf qophiidha jechuudha. Ol ka'eelleen isinii mul'isa maaliif waliin dirqamnee gartee rakkataa jirra jechuu barbaadeeti. Kunoo dawaan kunis kan itti aarsanii kun kan itti aarsanii isin jechuu barbaadeeti inshaallah khayriidha nu fayyiti. Inni kun ammoo isa lammaffaadha kanaan jedhanii kuni bishaan danfaatti bishaan danfisanii itti naqanii kan dhulatan kanaan jedhanii isa lammaffaa kanaas haaluma saniin itti jirti. Fayyaan isii gaa naa deebi'aa jirti jechuu barbaadeeti babbanuudhaaf harkisa jalleen na hollataan se'a bashoon ajjeesana fakkaata. Kana isiniin jechuu barbaadeeti alhamdulillah erga dawaa kana itti godhaa jiru immoo fayyaan harkataa jirti xiqqoo bas wanti hafe gaasila fayyaan dhaatumaan ijaanii akkanarraa hin yaaddonye inshaallah gama fayyaatti deebinee jirra jechuu barbaadeeti fayyaan dhaatuma jechuu barbaadeeti isa sadaffaa kuni kashaayii keessatti itti godhinaan jiran shaayii keessatti itti gootee shaayii keessatti danfifatanii hunda isiniif hin babbanagaa sababni waan kana isinillee tarii itti fayyadamuu dandeessu rakkoo kanallee rabbiin mudini maaliif fayyaa isii asiiniin harkachaa jira jechuu barbaadeeti
kunilleen kashaayii keessatti itti naqanii dhuganii kana hunda gaa godhachaa jirti. Kanaan naaf fayyaatu jirti. Inni kaanii kan mataarratti dhaatanii kan mataarratti dhaatan kunis kan jiisanii mataarratti dhaatan jechuu barbaadeeti. Kunis isa sanii kanaafuu akka hubatan jechuu barbaadeeti. Inshaallah walumaa galattuu gama fayyaarra jirra. Ni fayyiti fayyaarra jirra. Fayyaatti deemutti jira jechuu barbaadeeti. Kana hunda itti godhaatii jirra. Kanarraa mirgaan itti godhammoo gama fayyaatti silleen yeroo tokko akka kunoo dubbatullee dandeessee jirti. Hamtuun hin jirtu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu waan jechuu barbaade asirratti inshaallah khayriidha. Namuma keessa namnis jira. Namuma keessa hunduma keessa badaanis gaariinis jira. Kanaafi warroonni kana malaa nu dhahee kanallee gartee akka beenyu nu godhaa jirus dhaluma teenya. Warroonni immoo fayyaa isii tanarratti qoosaa nutti godhaa nu daadarkeessaa hanga ammaa nutti jiru kunis namuma keenyaa jechuudha. Hundumaafuu badaa keenyas gaaruma keenyatti obsine jechuu barbaadeeti. Akkasii inshaallah khayrumaa hundumaafuu ammaan tana ka jiru kaanis itti deemaa jirra. Gama fayyaattis inshaallah khayriidha jechuu barbaanne. Taan ammoo dawaa ammaan tana itti ulluutu jira. Ammallee isatti ulluu jira. Isa sanillee itti ullaa jechuudha. Isa sanis itti ullaa. Inshaallah gama fayyaatti deemaa jirra. Hundumaafuu warroonni yaaddoo qabdan hunduu nuuf galatoomaa. Ammallee du'aa nu godhaa. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Wanti irra jirru kanaga baay'eedha. Wanti irra jirru waan baay'ee kana amma kakaasuu hin dandeenyu. Yeroon kaafnu immoo bal'inaan jiraachuu danda'a. Ammallee gama fayyaatti adeemaa jirra. Dawaa kana kan itti uluudhaaf amma nu barbaachisullee kaan amma fuuluma keessan durallee akka itti uluu qabnutti ulla jechuu barbaadeeti inshaallah. Amma gama walumaa galatu fayyaan dhaata sanitti fayyaa sanitti deemaa jirra. Nu hordofaa isiniin jenna. Ayya daawwattootaa fi hordoftoota keenya haalli keessa jirru kunoo haalota ammaan tanagaa isin agarsiisaa jirru kana. Qorichoota gartee nutti kenna sheenyinis barreessee gartee iddoo irraa bitannullee nuuf ibse. Bakka sanii bitannee gartee ammaan tana itti gurguraa jirruun isiillee nu wayyaa jirti. Wayyaan dhawaata akkuma jedhamu. Ammallee qorichoota kanarraa isa kaan ka itti goone ni jira. Ka ammoo nuuf hafees amma itti uluudhaa deemullee ni jira jechuun barbaadeeti. Isiillee nama nuuf dudubbataa jirti. Gama fayyaattis nu deebi'aa jirti. Inshaallah isatti aanu walumaan ilaalla jechuu barbaadeeti. Ammaas qoricha kana gaa itti ullaa fuula keessan duratti nu hordofaa isiniin jechuu barbaadeeti. Ammaas nu faana tura. Mee Feeruusaa amma kana gaa akka sheenyi jeetti kanaas nu ulatta jee. Irratti as qabi. Kee jira. Tokkorratti as deebi'a kaa. Isa kana dheessita. Eno oguun dawaadha usiisi. Ibidda direessite. Ibidda sirraa siifin ol qaba us. Nagdi babu'an. Hayee kalaas kan akkana godhate. Ibiddi namatti yoo. Hayee. Kun dawaa maalisa? Dawaa maalisi? Dawaa keeti. Hamaali daati. Dawaa keeti dawaa keeti. Hamaali daati. Hamaali daati. Dawaa waan ammaan tana si dhukkuba kana. Kanaaf dawaa. Hamataan isa? Hamataan dhiisee umma. Oljii qoricha amma sheenyanitti kan kana sitti goona. Oljii. Kanaa hin lolda. Hamaali dinni. Qorichi kanuma amma dawaa kasi dhukkuba kana. Hamaali itti hamataati. Hamataa. Hamataa nama dhukkubuuni. Ayyatti si namooti jira. Gee maali? Us dawaadha jedhanii. Usii siin jee. Haala jira kana moo? Erti as deem gaa akkam godhattu isa? As deemin siin jee dawaateeti siin jedhanii. Gettaay. Usii oladhu. Dawaadha dawaa amma fayyisa. Hin keenya. Irratti qabii siin jenna. Ayyee kalaas gadi ni ciifta. Gadi maal ciiftaa miti qabadhu. Qabadhu.
تكو تكو رتا تكو ما تكو رتا ما انت تدوا ده جاني دوا وسيد دوا رابدو أنا رابدو فولا أما كم أكن أما بيشان كنا سودوك خلاص لوكو كنا سي ألقى لوكي ده بيشان ما أو كنا راسي ويارا تسي سريب دمنا بتسرع نتشي سمي دمان يلا ما يتقبل تنتبه أما كسي خلاص خنا شيخاتو شغلا نفزمتو نو خطبه شيخة أنا قرية ميريت شيخة يوم ده بيجي أما دوا شيخة نكني تنا شهر بيوم أتنا قرية ما حكسي طبعا حكسي سوى أما سني دفنا قرية ترى كم كم إيه ما حكسي دوا دوامو دوان دوا دعا دوان دوا دا مني بوتون aja مني بوتون aja من بوتون مني نجاو تندوا دا بر دوا أجايبات دوا دا إيه قاعدة وتوتا بردو توتا كينيا كنو حالا خنان تقول أجرا إن شاء الله أما تكوبا إيه فيديو راوي تالي إيه كيف ورا إيه في سيفي ورا وجرا وأما ده مال تاني ومان تاني إيجا داوتوتا في وردوتوتا كينيا إيجا haalli maantaan irra jirus kun halaalaa harkaa jirtan kana fayyisaanis gama fayyaa nuti baa jirti inshaallah dawoota kana gaa amma erga dawaa tana isheen katabee eegalchiise gama fayyaatti deemaa jirti fayyaan dhaataa haalli irra jirus kana inshaallah isinis du'aa nu godhaadha hundumaa fayyaan fayyaadhaan nu haa faa'u isin jechuu barbaada wanti har'aan tana jennu hin jirtu inshaallah akkuma tanaan dura dhibbachaatis rakkachaa turre inshaallah haala dhufe hunda keessaa gaa namni alhamdulillah jaatuma tattaafatee keessaa baha keessaa ni baana jettee nabdii qaba inshaallah rabbiin gargaarsifanneeti ammaa akka kaleessaa hin jirru dawaan tunis dawaa nuuf tawaatiif jirti inshaallah du'aa nu godhaa bakka jirtanii nu jajjabeessaa haala keessa jirus isa kanaa isin jechuu barbaade egaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu nagaan nu tura baay'ee isin jechuu barbaada